Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa. Nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Hindanaafsinii nagaa kenne maqaa Waaqayyoo olaadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Tole egaa nagaa maal qabnaa mutii? Haa ta'u Waaqayyoon nagaa nuu kenneera. Galanniif isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Akkuma sooshaal miidiyaa kana irratti argaa jirtanii wantoota deemaa jiru. Wantoota argaa jirtan biyya keenya keessatti biyyi keenya maal akka ta'aa jirtu garamitti akka ta'aa jirtu nama baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee nama jibbisiisa. Bakka Waaqayyo hin jiru nama jibbisiisa jechuudha. Daa'imti asirratti argaa jirtan kuni daa'imti kun waggaan ishee 8 gara 10tti jedhamaa jira jechuudha. Haa ta'u malee gochaan daa'ima kana irratti raawwatame gochaa baay'ee suukaneessaa, baay'ee jibbisiisaa, baay'ee cigaasaadha jechuudha. Daa'imti kun nama tokkoon gudeedamtee deebitee immoo kan gudeederra kan fedha isaa itti ba'eerra deebi'ee immoo lubbuu ishiirra fanniseetoo ajjeesee jedhama. Kana dhaga'uufillee dubbachuufillee kan baay'ee nama jibbisiisu, kan baay'ee nama suukaneessu jechuudha. Gochaa hin jirre jechuudha. Ani kanan jedhu biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Gara jabinni kana hundaas maal dhalli namaa maaf akkana ta'e? Dhalli namaa bineensa ta'ee jirana. Bineensa ta'ee namni dhugaa. Bineensa illee alaalatti yoo irraa agarte kuni bineensa jettee irraa dheessita. Nama dhala namaa nama sitti fakkaate sitti deemu akkamitti irraa dheessita? Maali gochaan akkana? Maali biyyi keenya maal taate? Biyya keenya keessa seerri hin jiru. Dhugaa seerri hin jiru. Mootummaa hin jiru. Ishii haa ta'u daa'imti kun daa'ima xiqqoodhaa jiran jabaan illee haaduu jabaan akka barbaade haa ta'u maaliif jabaan tariiti yookaan siyaasa hordofeeti tariiti yookaan waan hamaa hojjeteeti tariiti yookaan hateeti waan barbaade nama rukuteeti daa'imti wal deemtuun tuni kichoon tun yoo karaatti haftu akkamitti namatti dhaga'ama akkamitti nama jibbisiisa dhugaa waaqa biyyuma keessa maqaa ishii dha'uun nama baay'ee nama jibbisiisa maaliif ganii waanni kun uume dhugaa waaqa sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u bakka barbaadetti haa ta'u biyya keenya keessa wanta gaariin tokkollee hin dhaga'amu hin jiru. Kan akka biyya keenyaa lubbuun namaa bilaashate hin jiru. Kan akka biyya keenyaa wanti hundi bilaashate hin jiru. Waan hunduma keessaa lubbuun namaa jechuudha. Inni kun karaa namaatiin dhumaa jira. Inni kun immoo waraanaan dhumaa jira. Inni kun immoo ofuma isaaniitiin ol fixaa jiru. Jarana biyya keenya keessa dhugaa waaqaa dubbachuuf taanaan baay'ee dhuma biyya keenya keessatti gochaawwan gaddisiisoo, gochaawwan cigaasisoo, wanta gurratti dhaga'uu nama jibbisiisu, wanta jireenya namaa jibbisiisu, waa baay'ee biyya keenya keessatti ta'aa jira. Garuu Waaqayyoof immoo wanti hundinuu salphaadha. Waaqayyoon wanti hundinuu isaaf salphaadha. Hunduma isaa galmee kana jijjiiruu danda'a. Garuu warri lubbuudhaan darban kun maal haa ta'an? Maal haa ta'an warri lubbuun darban kun? Daa'imti kun keessattuu kichuun tuni jechuudha. Namni jabaan illee haaduu dhugaa gaarii adda baafateeti, yaraa adda baafateeti, uffateeti, dubbateeti, waan hunduma xumureeti. Daa'imti kichuun tuni wakkaatti karaatti haftu. Wanti akkanaa kun dhugaan nuti deddeebi'ee jira. Ji'a 2 moo ji'a 3 hin guunne jechuudha. Daa'imti maqaan ishii Eeven jedhamtu waa'ee akkanaa gochaa cigaasaa kan akka lubbuun ishii darbe jechuudha. Gudeedhumaan kan ajjeesan. Itti gudeedee raawwatee booda lubbuu isheedha akka hin jiraannetti shawwaama maalitti godheetu ajjeesedhaan daa'ima kana. Namni bineensa ta'e jirana bineensa ta'e dhugaa namni bineensa ta'e dhugaa dubbachuu nama jibbisiisa. Cal jechuun nama jibbisiisa bakka. Dhugaa obbolaawwan qabna amma nama barumsaa deeman nu illee kaawwa biyya ormaa keessa jiraanne dhugaa maatii qabna kana wanni akkanaa kun ta'e gaafa jedhamee dhageenyu bakka baay'uma nama jibbisiisa baay'uma nama gaddisiisa jechuudha. Waaqayyoon hin jiru jeechisiisa. Dubbii sagalee Waaqayyoo akka dhaga'uwaanii Waaqayyoon hin jiru jedhedha. Waaqayyo garuu hin jira. Yeroo isaatti eegee waan hunduma gochuu danda'a. Biyya keenyaaf mee nagaa yaa kadhannu. Biyya keenyaaf mee maaloo haa kadhannu. Namaaf haa kadhannu. Namni yaa wal jaallatu. Namni yaa wal kabaju. Namni wal wajjiniin tokkummaadhaan haa jiraatu. Biyya keenya keessatti wanti ta'aa jiru kun maali? Anuma bichaatti gaaffiidha moo nama hundattis gaaffiidha dhugaa? Ani fedha isaa irratti ba'ee raawwate. Fedha isaa irratti ba'ee daa'imti kun maal ta'a lubbuun jiraatte? Akka lubbuun hin jiraanneef fanniseedhaan.
Dhugaa waaqa kun dubbumatti dubbachuu bakka sitti ulfaata. Dubbachuun namatti ulfaata bakka. Dhugaa dubbachuun namatti ulfaata. Kun bushaayee bakka biyyi keenya bushoofte dhugaa. Biyyi keenya jibbisiiftu taate bakka. Maaliif daa'imti hammatanaa ture gaafa akkanatti raawwatame akkanatti dhufu seerri hin jiru eeggisiisa. Namni hin jiru eeggisiisa. Namni bakka walitti garaa jabaate, gara jabummaan jabaate bakka. Garaan namni walitti jabaate. Lubbuun namaa bakka bilaashuma ta'e dhugaa waaqa. Biyya ormaa kana keessatti dhugaa lubbuun namaa baay'ee qaala'adha. Biyya keenya keessatti garuu lubbuun namaa baay'ee bilaasha bakka. Lubbuun namaa baay'ee bilaasha bakka. Akkuma barbaade ta'a. Guyyaatti nama meeqa dhumaa oola. Guyyaatti nama meeqatu wal ajjeesa. Guyyaatti nama meeqa waa meeqa ta'a oola. Biyyi keenya bakka seerri hin jiru eeggisiisa. Namni bineensa ta'e walitti baay'uma nama gaddisiisa jechuudha. Handhuura namaa namni haduu dhugaa namni jabaanii yookaan tarii siyaasa hordofeeti yookaan tarii nama rukuteeti yookaan tarii waan baay'ee hojjeteeti. Daa'imti kichuun tuni lafa wal baatuun tuni kan waan tokko hin beekne yoo akkana taatu baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama. Warra ishiitiif jajjabinni haa ta'u. Obboleewwan ishiitiif, haadha ishiitiif, harmee ishiitiif jajjabinni haa ta'u. Isa kaan immoo isa lubbuu ishii baase Waaqayyoon itti haa faradu. Waaqayyoon if farada guyyaa isaa eeggatee waan hunduma gochuu danda'a. Biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Biyya keenyaaf haa kadhannu. Biyya keenyaaf haa kadhannu. Biyya keenyaaf haa kadhannu. Bakka teenyee kaanutti biyya keenyaaf haa kadhannu. Namni bineensa walitti ta'ee jira. Namni bineensa